Magala Agamsaatti haleellaan humnoonni fiixaleeyyii Amaaraa raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni gaafa onkololeessaa 10 takka Oromiyaa 11tti himanii turan. Torban kana keessa weerara humnoonni fiixaleeyyii Amaaraa marsaa sadaffaaf gaggeessanii saamichaa fi ajjechaa suukanneessaa kan raawwatan yoo ta'u, humnoonni nageenyaa naannicha eegsisuuf mootummaa naannoo Oromiyaatiin bobbaafaman baqatanii achii ba'us ibsamee ture. Torban dabre humnoonni fiixaleeyyii Amaaraa aanaa Amruu gandoota hedduu weeraruu kan himan jiraattonni ganda waatiitti namoota 5 ol ajjeesuu loowwan 200 saamus dubbatanii turan. Oduu keenya torbaanii kan lamadaatiin godina lixa shaggar aanaa midaaqanii araddaa booquun isootti humnoonni mootummaa manneen uummataa ibiddaan mancaasuun himamee ture. Jiraattonni Oromiyaa 11 gaafa onkololeessaa 10 odeeffate akka himanitti aanaa midaaqanii ganda qonnaan bulaa booquun isoo jaamutti sanbata xiqqaa dabre barii waraanni humna addaa fi hidhattoonni waraana federaalaatiin dhukaasni isaan irratti banamuu himanii turan. Waraanni mootummaa dhukaasa sanbata xiqqaa dabre uummata rafaa jiru irratti banan kana manaa fi qabeenyi uummataa ibiddaan manca'uu dabalatee jiraattonni qe'ee fi gadhiisuun godaansaaf kan saaxilaman ta'us Oromiyaa 11tti himanii turan. Tarkaanfii hamaa uummata nagaa irratti fudhatame manneen jiraattota abbaa warraa 5 olii guutumaan guututti ibiddaan yoo manca'u baabura midhaan daakuu dabalatee qabeenyi miliyoonaan shalagamu ibiddaan barbadaa'ee jiraachuus jiraattonni ibsanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalmooyii Baqqalaa qaama ammaaf hin beekamneen ajjeefamu oduu keenya kan onkololeessa 13 keessatti gabaafnee turre. Onkololeessa 12 roobii dabre magaalaa Finfinnee bakka Saansuusii jaamu naannoo mana jireenya isaatti rasaasaan dhaamee eega hospitaala ga'een booda lubbuun kan dabre ta'uu maddeen Oromiyaa 11tti himanii turan. Gama biraatiin ajjechaa miseensa koree jiddu galeessa Mooyiboo Baqqalaa irratti raawwatame ilaalchisuun ABO'n ibsa gaafa onkololeessa 13 baaseen akka jirutti ajjechaan gara jabinaa nama nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatame sadarkaa gaddisiisaa irra ga'ee jiraachuu isaa oduu keenya gaafa onkololeessa 14 keessatti gabaasnee turre. Mooyiboo Baqqalaa onkololeessa 12 bara 2022 naannoo magaalaa guddittii Finfinneetti mana isaa magaalaa Burraayyuu fuula duratti namoonni hidhatan rasaasaan dhawanii hospitaala geeffamus madaa rasaasaa irraa lubbuun hafuu dadhabuun akka wareegame ibsichi eeree ture. Ibsichi Mooyiboo Baqqalaa dargaggeessaa fi qaroo Oromoo fi miseensa koree jiddu galeessa ABO kan kaayyoo Oromoof lubbuu isaa guutuu wareege ta'us ibse. Namni kun yeroo sirna TPLFis yeroo hedduuf mana hidhaa kan ture yoo ta'u, mana hidhaa maqaa gaarii hin qabne Maakalaawii keessatti waggootaaf gidiraan hamaan irra gahaa turus ibsee ture. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin kaafaa waliigaltee daangaa Finfinnee sararuuf dhiyeenya kana godhame dantaa fi gaafii uummata Oromoo kan hin kabachiifne waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhee ture. Kaafaa mootummaa dhufaa dabraan haqa uummata Oromoo jalaa micciirame kaasuun ibsa ejjennoo marii fi akeekkachiisa qabxii 10 qabu gaafa onkololeessaa 13 baasuu isaa oduu keenya gaafa onkololeessa 14 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Magaalli Finfinnee magaalaa guddittii mootummaa naannoo Oromiyaa fi handhuura Oromoo yoo taatu akka teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi wiirtuu dippiloomaasii Afrikaatti tajaajilaa jirtis jedhe. Ibsi kun magaalli kun erga dhuma jaarraa 19ffaa keessa bara bulchiinsa Asee Minilik lammaffaa weeraran jiraattota Oromoo buqqaasuun ijaaramtee asitti Oromoota naannawa isii jiraatan jiruu hawaasa diinagdee isaanii diiguun afaanii fi aadaa isaanii balleessaa hangaarraatti daangaa beekamaa tokko malee babal'achaa jirti jedhanii turan. Oduu keenya kan biraatii yeroo Itoophiyaa keessatti waraanni mootummaa fi garee hidhattoota Tigraay jidduutti naannolee Oromiyaa, Gaambeellaa fi Beenishaangul Gumuz dabalatee adeemsifamaa jirutti mootummaan dargaggoota hedduu gara raayyaa ittisa biyyaatti irra deddeebi'uun guuraa akka jiru oduu keenya gaafa onkololeessa 14 keessatti gabaasnee turre. Wal waraansa humnoota kanneen jidduutti taasifameen dargaggoonni kumootaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun isaanii booji'amanii haala hammaataa keessatti argamu. Mootummaan akka jirutti dargaggoonni yaamicha raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif godhamu fudhachuudhaaf fedhinnaan galmaanii miseensa ta'aa jiran kan jiru yoo ta'u, paartiileen mormitootaa fi ragaa baatonni garuu daa'immanii fi dargaggoota humnaan waraanaaf dirqisiisaa jira jechuudhaan himanii turan. Jiraattonni godina Harargee yeroo garagaraatti haal dureedhaan Oromiyaa 11 dubbise seenaa wal fakkaataa dubbatu. Jiraataan magaalaa Harar akka jeetti magaalichaa fi gandoota baadiyyaa dhiyeenya magaalaa Harar jiran keessatti humnoonni nageenya mootummaa dargaggoo fi daa'imman umrii 13 fi sanii olii magaalattii fi naannawa magaalaa jiraatan waraanaaf dirqisiisaa jiraachuu mirkaneessanii turan.
Oduma wal fakkaatuun godina Bunnoo Baddalleetti daa'imman umriin 12 leenjii waraanaaf maatii jalaa fudhatamaa jiraachuun gabaafamee ture. Aanaalee godinichaa guutuu irraa konkolaataa 12tti fe'uun kan fuudhaman ta'uu kan himan maatiin kaabinoonni mootummaa dantaa'iif jecha daa'imman keenya irbaata rasaasaa gochaa jiran jechuudhaan iyyatan. Daa'imman adamfamaniiti kan mootummaatiin guuramaa jiran kunneen nama uffachuu, dhiqachuu, nyaachuu hin beekne nu jalaa guuran kan jaan maatiin ijoollee kanneen caasaan mootummaa adamsee leenjisee waraanaaf dabarsee kennuuf hanga qarshii 2000tti akka itti argatus bira ga'uu dubbatanii turan. Magaalaa Baddallee irraa lafa kiiloomeetira 10 hin guunne irratti lola kaaba biyyattii marsaa duraatti mucaan xiqqaan umriin isaa waraanaaf hin geenye maqaa obboleessa isa hangafaatiin deeme achitti akka ajjeefame simanii turan. Taateen kun ganda qonnaan bulaa Urgeessaatti raawwachuu kan yaadachiisan jiraattonni kunneen maqaa obboleessa mana jiruutiin deeme waan ta'eef maatiin akka itti gadda taa'us dhabee rakkoo keessa turuu himanii turan. Maatiin daa'imman jalaa guuraman kan Oromiyaa 11 dubbise kun akka himanitti konkolaataa 12 daa'imman kanneen fe'anii gara dirree leenjii waraanaatti akka dabarsaa jiran ija isaaniitiin arguus dubbatanii turan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin godina Harargee Ba'aanaa Haramayaa Araddaa Qeereensaa keessatti dargaggoota dirqisiisuun leenjii waraanaaf guuruun haala hamaa ta'een itti fufuun himamee ture. Jiraattonni naannichaa akka himanitti lola kaaba biyyattiitti mootummaa federaalaa fi humnootii TPLF jidduutti adeemaa jiru akka haariyaatti ka'uu hordofee mootummaan qaamolee hidhannoo qabu ganda keessa bobbaasuun dargaggoota ukkaamsaa jiraachuu oduu keenya gaafa onkololeessa 12 keessatti gabaasnee turre. Akka jiraattonni Oromiyaa 11 dubbisee jaanitti qotee bultoota kanneen ta'an abbootii maatii waggoota 40 olii jiran irrattis waraana bobbaasuun dirree lolaa deemuu qabdan yookaan raayyaa ittisa biyyaa maallaqaan gargaaruu qabdan jechuun rakkisaa jiraachuu simanii turan. Akkuma waggaa tokkoo fi cinaan dura dargaggootaa fi daa'imman abbootii maatis dabalatee manneen barnootaa fi iddoo hojii irraa guuraa turan sanitti ammallee bifa sanirra hamaa ta'een fedhinnaa isaanii malee dirqisiisuun ukkaamsaa akka jiranis mirkaneessanii turan. Hawaasni rakkoo kana jalaa bakka itti dhiyeessu dhabuun rakkachaa jira kan jedhu namni odeeffanne kun dargaggoonni hedduun sababa dheefa leenjii loltummaa kanaaf jecha barnoota isaanii addaan kutuun biyyaa boof kan dirqaman ta'us kaasan. Godina Harargee lixaa keessatti namoonni ja'a qaama mootummaan fuudhamuun achi buuteen isaanii dhabamuu jiraattonni gaafa onkololeessaa 15 Oromiyaa 11tti himanii turan. Guyyoota muraasaan dura aanaa mi'eessoo araddaa ittisa roorroo jaamu irraa qonnaan bultoonni Oromoo ja'a hidhattoota mootummaan qabamanii achi buuteen isaanii dhabamuu jiraattonni ollaa Oromiyaa 11tti himanii turan. Akka ragaan jiraattota ollaa irraa dhageenya ibsutti namoonni achi buuteen isaanii dhabaman kunneen sababaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jechuun ta'us namoonni kunneen tasuma dalagatanii ilmaan isaanii guddifachuun alatti hirmaannaa siyaasaa kamuu akka hin qabnees ibsanii turan. Qonnaan bultoonni kunneen eega hidhattoota mootummaan qe'ee isaaniitii qabamanii fuudhamaniin booda maatii fi firoottan isaanii hidhatti gaafachuuf bakkoota garaagaraa gaafatanii hanga har'aatti argachuu akka hin dandeenyes ibsan. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa miseensota haaraa leenjisuun eebbisiisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa Oromiyaa leenjii loltummaa fi dabballummaa fudhachaa kan turan miseensota baay'inaan 1000 ol ta'an bakka ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaalmarroo Dirribaa argamanitti sirna ho'aan eebbisiisanii turan. Sirna kana irratti eebbifamtootaa fi hawaasa naannoo saganticha irratti argamaniif Jaalmarroon haasawa taasiseen diinni keenya lafaa baddan nuunjaanii bakka gammadanitti waraana hangas baay'atu meeshaa waraanaa ammayyaa dugda diinaa irraa hiikkachiifnee hidhachiifnee kumaatamaan lolatti bobbaasuu dandeenyee jirraas jaanii turan. Jaalmarroon haasaa gabaabaa taasisee waboo waadaa qabsoo Oromoo osoo hin sharafin hanga galmaan ga'utti falmaa kan taasisu ta'uu ibsuu isaa oduu keenya gaafa onkololeessa 15 keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya torbaanii kan biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimmoota namoomaa Oochaan gabaasa haaraa onkololeessa 7 bara 2022 baaseen Itoophiyaa keessatti fedhiin gargaarsa namoomaa naannolee walitti bu'iinsa hongee fi lolaan miidhamanitti gad fageenyaan mul'achaa jiraachuu ibsee ture. Akka gabaasni kun ibsutti naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellama Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti namoonni 400,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqoo ibsuu isaa oduu keenya gaafa onkololeessa 12 keessatti gabaasnee turre.